Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa gahu jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Oduu keenya ammaaf qabanne kaan isinitti himu ana muhaa Oromooti. Amma dhuma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuus hin dagatinaadha. Duula waraana mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaa irratti bane waraanni bilisummaa Oromoo boondura dhaabbachaa jiraachuu hime. Mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota waraana isaanii akkaan baay'atu Oromiyaatti bobbaasuudhaan lola xumuraa balleessuudhaaf gaggeessaa jiran kanan ammoo danqaan hedduun isaan mudatee jiraachuutu dhagahamee jira. Waboon ammoo jiddu galeessa Oromiyaa Shawaa Lixaatti waraana mootummaa konkolaataa 4 barbadeessee jiraachuus himee jira. Waraanni mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaasan konkolaataan taataan 85 jiddu galeessa keessa galanii ammoo kan jiran gara kibbaa fi lixaa imaluudhaaf ammoo sochii irra jiraatanillee haleellaa waboon isaanirraan ga'u irraa dandamachuu waan dadhabaniif danqamanii jiddu galeessa Oromiyaa Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi bakkoota garagaraatti lolaa jiraachuun isaaniitis baramee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jeneraal Marroon ammoo waraanni isaanii waraana mootummaa dura dhaabbachaa akka jiruu fi humna diinaa hedduu kuffisee kufaa jiraachuudhaas himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha waboon humna keenya akka baalaatti harcaasaa jira jedhan ammas hedduu isaanii barbadeessuudhaan bakka awwaalchaa gaffageessaa akka jiruu fi hedduu isaanii ammoo madeessuudhaan konkolaataa hedduudhaa fi hidhannoo gurguddoo irraa boojaa jiraachuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo wabooni gameessi siyaasaa obbo Yaayaa Bashir waraana mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaatti bobbaasa ilaalchisee akka ja'anitti OPDO'n hanguma alagaadhaan dhiibamtu lammii ofiitti garaa jabaattis jedhan gameessi siyaasaa kuni yoo jabaannee shanee balleessine malee aangoorraa nu buusu jechuudhaan ammoo obboleessatti hammaatti jedhan Yaayaa Bashir. OPDO'n ijoolleen Oromoo kan bosona jirtuuf ammoo firooma bineensaa qabaatteef osoo hin taane qabsoo karaa nagaan ammoo injifannoo argatteetu harkaa butame jedhan. Alagaadhaaf kenname qabsoon isaanii kan Yaayaa Bashir isa booda ammoo nagumaan qe'oo fi keessa jiraachuutu yakkatee jechuudhaan dubbata. Yaayaa Bashir gantummaatu darare kan jaan ijoollee Oromoodha. Carraan qabsaa'ota Oromoo warrumti ammoo nagaan qabsoofna jedhanillee ammoo maal akka ta'e isuma argaa jirru kan Yaayaan ammoo karaan nagaa martinuu cufaa akka ta'e Yaayaa Bashir ifatti boon har'aan tana dubbatanii jiru. Karaan Daawud Ibsaatii fi Jawaar Muhammad irra deemuu barbaadan guutumatti danqamee jiraachuu Yaayaa Bashir ifatti dubbatanii jiru. OPDO'n fira ofiitti garaa jabaattu halagaa birattis ammoo jaalalaa fi kabajaa isin argattu jechuudhaan kan dubbatan gameessi siyaasaa Yaayaa Bashir kan argaa jirrus ammoo kanuma jedhan. OPDO'n fira sirra adda baate halagaan nyaatamti jechuudhaan kan dubbatan Yaayaa Bashir har'as ammoo wayitii murteessaa kanatti leeqee ofiitti deebitee qaroowwan sabaa daandii dhugaarratti ammoo cicha waliin mareechuurra diina caalchifatte ammoo shanee dhabamsiisuu qabna jettee dhaadatti jechuudhaan dubbatan gameessi siyaasaa kuni. Dhuma isii ammoo garuu walumaan arguuf jirra kan Yaayaan uleen haqaa qallattullee ammoo hin cabxu injifannoon kanuma waboo fi ummataati jechuudhaan gameessi siyaasaa Yaayaa Bashir biltsiginnaa bifa kana fakkaatuunis itti cabsanii jiru. Jiddu galeessa Oromiyaatti guutumattuu marsuudhaan gootichi Oromiyaadha humna biltsiginnaadha barbadeessaa kan jiru. Humnoota mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa waliin ta'uudhaan walitti makanii kanneen hedduu ta'an ammoo Oromiyaatti bobbaasan waraanni bilisummaa Oromoo duruma dhaabbachuudhaan bakka irraa deebii hin qabnettis hedduu isaanii erguudhaan dikee Oromiyaatis gochaa jira. Kanneen kumaatamaan lakkaaman ammoo lola jabaa guyyaa lamaan kana adeemaa jiruun hedduun isaanii kan madahan yommuu ta'u ammoo kanneen dhibbaatamaan lakkaaman ajjeefamuudhaan kanneen ammoo dhibba hedduutti lakkaamanis waraana bilisummaa Oromootti harka laachuudhaan hedduun isaanii ammoo hidhannoo lafa kaanii badaa jiraachuun isaaniitis himamaa jira. Injifannoon barana kan uummata Oromootii fi ijoollee Oromiyaa ta'uudhaan mul'achaa jirti. Barri kun biltsiginnaadhaaf bara salphinaatii fi gama kaaniin gadadoo hamtuu ta'uudhaan mul'achaa jira. Ijoolleen Oromiyaatii fi Oromoon tokkummaan dhaabbachuudhaan lixa Oromiyaa kibba jiddu galeessa kaabaa fi baatti humna biltsiginnaa barbadeessuu irratti argamanii.
humnootiin Amaaraa dubartii Oromoodhaa ulfaa morma kutanii ajjeesanii fi barattoota Oromoo 18 ukkaamsan balaa guddaa qaba jedha ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa baaseen. Yakki duguggiinsa sanyii Abiyyi Ahmadii fi humnoota Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu akka malee hammaatee itti fufee jedhee jira ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa baaseen. Addatti ammoo naannoon Beenishaangul Gumuz maadhee humnoota shororkeessaa mootummaan ijaare bobbaase kanneen akka raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa humna addaa Amaaraa fi murna shiftaa Amaaraa fannoo ofiin jedhuutis tahee jira jechuudhaan ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa baase kanaan himee jira. Humnootiin kunneen ammoo Beenishaangul Gumuz bakka awwaalcha lammiilee Oromoo fi Tigraay kanneen biroo ammoo taasisus erga eegalanii bubbulanii jiran kan ji'ammoo ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa baaseen. Humnootiin addaa Amaaraa fi hidhattoonni fannoo jedhaman naannichatti lammiilee nagaa fixuudhaan qabeenya isaanii saamaa akka turan ammoo irra deebiidhaan ibsaa turree jirra jedha. Shororkeessummaan bifa kanaan ammoo mootummaadhaan raawwatamu ammas akkuma itti fufetti jira jedha. Ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa isaa baase kana keessatti Aadde Biraanii Raggaasaa dubartiin garatti baattuu fi haadha ijoollee torbaa kan taate kibxata gaafa bitooteessa 15 bara 2022 albeedhaan mormisii kutamuudhaan akkaataa suukanneessaan ajjechaan ishee irratti raawwatame gocha garajabummaa dhagaa fakkaatu humnoota Amaaraatiin irra deebi'amee kan raawwatamee jiru ta'uu ammoo agarsiiftuudha jechuudhaan ibsee jira. Gochaan hammeenyaa fi garajabinaa kun ammoo naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaatetti raawwate kan jee ajajaan olaanaan ABO'dha. Dabalataan humnoonni Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an gaafa bitooteessa 17 bara 2022 ganama barattoota Oromoo baay'inaan 18 ta'an konkolaataa keessaa buusanii ukkaamsan jechuudhaan ifoomsee jira. Barattoonni kunneen kan ukkaamsaman naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaat bakka bishaan adii jedhamee beekamutti ammoo barattoota 18 ukkaamsaman keessaa 12 ammoo maqaan isaaniitis adda bahee jira jedha ajajaan olaanaa ABO'dhaa ibsa kanaanii. Humnootiin nageenyaa Abiyyi Ahmadii fi waahillan isaa finxaaleeyyiin Amaaraa lammiilee Tigraay baay'inaan 9 ta'an garii isaanii ajjeesuun kanneen hafan ammoo fayyatti ibiddaan gubanii fixuun isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta'e osoo jiru ammoo yakkasuu kanneessaa dabalataa raawwachuus itti fufanii jiru jedha ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa baase kanaan. Kanaaf gochoota humnoota Amaaraa fi gartuun isaa waliin ammoo hidhata qaban akkasumas qaamota Abiyyi Ahmadiin bobbaaseen adeemsifamaa jiran kanneen ammoo hubachuudhaan hawaasni idil addunyaadhaa shororkeessummaa mootummaan raawwatamutti ammoo akka ramadu jechuudhaanis yaamicha keenya dhiheessina jedha ajajaan olaanaan ABO'dhaa. Hawaasni idil addunyaadhaa dhiittaa mirga dhala namaa golee kamittuu ammoo raawwatamu dhaabsisuudhaaf dirqamas ni qaba kan jee ajajaan olaanaan ABO'dhaa. Akkaataa kanaan ammoo mootummaan abbaa irree kun shororkeessummaa lammii ofirratti raawwatu dhaabsisuudhaaf jecha ammoo dhaabbileen idil addunyaa qoqqobbii waraanaa fi diinagdee akka irra kaa'an ABO'n ni gaafatas jedhee jira ibsa kanaan ajajaan olaanaan ABO'dhaa. Humni tokkichii fi guddichi nagaa fi sabaataanis gaanfa Afrikaatiif yaaddoote Abiyyi Ahmadiif gartuu yakkamtoota shororkeessitoota Amaaraati jechuudhaan ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa baase kana jarattis akeekkachiisee jira. Murni hamtuun tun ammoo namummaa fi kabaja uummata keenya irratti xiyyeeffattee fala osoo hin argatin ammoo hafus akka hin taane uummata keenyas beeksisuu feena jedhanii. ABO'n ammoo yakkamtoonni kunneen akka fuula seeraa duratti dhiyaatanii itti gaafatamummaa fudhataniif ammoo humna qabu maraan haqa uummata isaa ammoo mirkaneessuudhaaf kan hojjetullee ta'us isin hubachiifna jedhee jira ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa baase kanaan. Karaa naqaa fi daandiin sirrii kan uummataa fi waraana bilisummaa Oromooti kan jee injifannoon saba guddaa Oromootii fi biyyattiitiif haa taatu jechuudhaan ajajaan olaanaan ABO'dhaa ibsa isaa baase kanas goolabee jira. Nuwatin deebinu Oromoon ni bilisoomti Igeel maana Oromootiin ni bilisoomti alaabaa keenya nu Oromiyaa Finfinneerra ni mirmirtina gumaa jaalala keenya ni baafna nuwatin deebinu beelaa dheebuun jilbeeffannu ololtuuf gantuu bakka laan